damami tibente. Me amen. Me amen tantamu edame. Akka keessa raasatu anin tantamu eda. Hin tantamu. Beekumsa kee dandeetti kee tumtaane jabaate jabootaatu sirraa hin danda'amu. Isa dhiiga isaa dhangalaasatu hin danda'amu. Humna dhiiga isaatiitiin inni naannoo keenyaa sagalee dhageessisuu of danda'a. Me amen. Humna dhiigicha keessa. Humna fannicha keessa. Oh hallelujah. Humna fannicha keessa. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Humna dhiigicha keessa tunu kontroolee jira. Mana keenya kontroolee jira. Dibata keenya kontroolee jira. Kanaaf akka nu darbatanitti nu hin danda'ani. Harki Waaqayyoo qabee kan nu oolchu dafee galeera nu jira. Dafee nu jala galeera. Dafee mana keenya irra galeera. Dafee walam jedhee nurra naannee waa gadi naqeera. Mana keenya irraa waa gadi naqeera. Dhalataa keenya irraa waa gadi naqeera. Waddaa keenya irraa gadi waa naqeera. Waaqayyo garuu hin danda'amu. Me waaqi koo hin danda'amu jedhame. Hin danda'amu. Waaqa tolfamaa miti. Ba'aaliin miti asheeraa miti. Waaqa dhiiga isaa nuu dhangalaase qulqulluu sana. Me amen. Me namni hin danda'amne duwwaan ani hin danda'amu jedha. Angootu ajalaa nama ba'utu jira. Yarii torra nama dhaabatee dhaadatutu jira. Gaara rakkinaa tolbee isa irra dhaabateef kan argutu jira. Me ani hin danda'amu jedhame. Hallelujah. Kan hin danda'amne jedha. Anadha jedhame. Yesuus waa'ee koof waan dubbatuuf ani hin danda'amu. Abukaattoo cimaa tokko ofirraa waan hin qabuuf ani hin danda'amu. Me amen. Cimaa tokkotu dubbata waa'ee koo. Cimaa tokkotu murteessa waa'ee koo. Halkanii guyyaa kan dubbatu cimaa tokkore. Inni immoo amilee ofii isaatiin dubbata. Inni immoo beekumsa ofii isaatiin dubbata. Hallelujah. Amen. Kanaafi Yesuus jara kana maal godhe hin ilaale. Hin ilaale. Ergi ilaale booddee maal godhe? Yesuus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gara tokkootti ol ba'ee taa'e. Yeroo sana Faasikaa ayyaana warra Yihuudootaa dhiyaatee ture. Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaale. Namoonni danuun gara isaa akka dhufan argee kanarratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binna jedhee Filiphoosin gaafate. Eessa laale Yesuus? Tokko jara kana laalee lamma qaama maal laale? Me asiif achi laalee dhaame. Namni asiif achi laalee waan argu. Inni galeera Yesuusi jara kanaaf maal ilaale? Maal ilaale keessa? Asiif achi laale. Kanoo uf dhabe. Waan tokko banne. Kanoo uf dhabe. Kana sinjira saba kanaaf jedhu dhabe. Kan dhimma kan saba kanaafanii waa qabadde dhiyaaddeera jedhu dhabe Yesuus. Qalbii isinitti hin fakkaatin. Jarri kun beela'aniiru. Jarri kun ofii isaanis waa galaa harkaan qaban. Kan galaa qabuufis hin jiru. Asiif achi ilaaleetu waa'ee jara kanaaf waa dhabe Yesuus. Inni ilaala arras. Me amen. Kan si dubbatu gaafa dhabu inni ilaala Yesuus. Kan si gargaaru gaafa dhabu inni ilaala Yesuus. Kan si oolchu gaafa dhabu inni ilaala Yesuus. Ilaaluun qalbii isinitti hin fakkaatin. Inni ilaala. Nama madaale, lafa madaale, qilleensa madaale, gaara madaale hin jiru. Hin jiru jara kanaaf waa of keessaa kan baasu. Garuu isa keessa waa jira. Isa isaan ilaalaa jiran sana keessa waa jira. Iji keenya garee ilaalaadha. Gara Waaqayyoo ilaala. Ilaaluuf isaa salphaa isinitti hin fakkaatin. Isaa kanatu irraa cuftan. Ilaaluun isaa salphaa isinitti hin fakkaatin. Hin ilaaleef Yesuus. Asiif achi ilaalee humtiyyuu jara kanaaf waa of qabatee kan jiru hin jiru.
gurbaan qabatee jiru sunuma gurgurachuu kan fedha malee kan isaan gargaaruuf dhufe miti. Isaan gidduu jira inni qabatee jira garuu. Inni ilaalee warra isaa wajjin jiran isin gaafateef waajjira jara kanaaf ennaan hin jiru jedhanii. Isinii galaaraa dubbiu. Inni ilaalee Yesuus. Har'as halkanii guyyaa mana keef inni ilaala Yesuus. Ani jiraan kee sii dhaabadheen jiraa kee na duukaa buutee dhala koo natti maxxantee nyaatamtu kan siin jedhu sirra jira. Akka salphaatti hin dhaggeeffatina. Kunnoo irratti hin barsiisuuf ture. Waa kunnoo irratti Nehemiyaa boqonnaa 10 sana irratti hin qophaa'e. Afurri Waaqayyoo galgala gara koo dhufeetu halkan walakkaa gara koo dhufee mucaa koo saba koo naa tajaajili. Saba kootti naa dubbadhu. Sabi koo dhiphateera as ilaalee abdiin qabu. Ani garuu abdii saba kanaa kan ta'e nan dhaabadha naan jedhee. Qalbii isinitti hin fakkaatin akka salphaatti waan dhufe isinitti hin fakkaatin. Sagaleedhaan halkan edaanatti guute Waaqayyo. Haleluuyaa. Seera lallabaa keessatti akkuma barannutti torban guutuudha kan itti qophaa'amu. Qophaa'eera barreesseera xiqsii. Nehemiyaa boqonnaa 10 ganama dubbifame irratti hin qophaa'e. Waaqayyo garuu ani saba koof nan ajaja. Ani saba koof nan dhaabadha. Kana booddee ana duwwaatu saba kootti darba naan jedha Waaqayyo. Mee ameen. Kanaafuu saba koo naa tajaajili saba kootti naa dubbadhu. Sabni koo anarraa waan eeggatu qaba. Sabni koo gara laaluu dhabee ana duwwaa ilaalaa jira. Kanaaf sabni koo hin fayyaa saba koo naa tajaajili. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo nuuf ilaalaa jira. Kanaaf Waaqayyo isa bita keenyaa mirga keenyaa ilaalaa jira. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenyaaf ilaalaa jira. Nu ilaalee nuuf ilaalaa jira. Humna keenya ilaalee humna sana bukkee ilaalaa jira. Bita keenya mirga keenya waan sagalee dhageessisu ilaalaa jira. Namni Yesuus waa ilaaleef immoo hin beela'amini hin quufa malee. Hin salphatamini hin kabajama malee. Hin awwaalama miti isa awwaaluu ba'e awwaalee ba'a malee. Ani hin danda'amu jedhame. Haleluuyaa. Keessummaas ta'a kottaa. Waldaa kanas jiraadhaa. Kamiinis ta'a. Harki Waaqayyoo garuu har'a namoota tajaajila. Akkuma naan jedhaa jiru natti dubbataa jira. Ganama kanas ammas ilaa Waaqayyo saba kana nan tajaajila naan jedhaa jira. Baatee argita torban kana argita. Mee ameen. Galgala kana argita bor argita bariitu argita. Wanti sitti raajame lubbuu godhatee raawwatama. Lubbuu shii godhata barana. Deemsi kee lubbuu godhata barana. Karoorri kee lubbuu godhata barana. Kanaaf sii qophaa'eera. Siif qophaa'eera. Mindaa ta'u mana haa ta'u ala haa ta'u kaayyoo haa ta'u Waaqayyo sii qopheesseera. Narkaa fuudhi maqaa isa jiraataan sii qophaa'eera. Baajati sii qophaa'eera. Kan ittiin galateeffattu qophaa'eera. 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 Haleluuyaa. Naaf qophaa'eera. Afaan keetiin dubbadhu garaa keetiin murteessi Waaqayyo sii qophaa'eera.
Madaan namni madaaftan takka jirtu bakka madaa sana waa gaafatu maaltu ta'a namatti dhaga'ama mini madaa isaatti sii dhaga'amaa wajjoo madaa isaatti dhaga'amaa jira waa'ee keef raasaa kaatarraaba kaatatatanamo rahatii kaatarraa labade waa madaa isaatti dhaga'amaa jira waa'ee keef Amen. Gadadaman taatu gadadam tuntaatu madasa keessan siilaalee cinta. Madasa keessan ni ilaalama jedhame. Hintu qama siif waa'ensa. Ilaalaa hintu qama waa'ee keetiif inni. Tuqameera Yesuus. Tuqameera Yesuus. Waa'ee mana keef tuqameera Yesuus. Sirratti haasameera Yesuus. Ejje tuqameera Yesuus. Nama waaqayyoo miti maa gadadam. Nama waaqayyoo miti maa rakkatti. Kakatameera miti eeyye. Tuqameera waa'ee keef. Waa'ee koof madaasaatti bu'ameera dhaame. Madaadha. Madaan qalbii isinitti hin fakkaatin. Madaadha. Madaan qalbii isinitti hin fakkaatin. Waa'ee madichaatiif faradama barana. Waa'ee madichaatiif mana keef faradama barana. Hallelujah. Madaatu tuqame waa'ee mana keef. Madaatti bu'amaa jira waa'ee keef. Ormatu madaatti bu'aa jira waa'ee keef. Waa'ee waldaa kanaan madaatu tuqamaa jira. Madaadha. Madaa kaayyoon madaa'e. Nama waaqayyo. Nama waaqayyo. Kaasaan erga keessan taliilaatti kayoon taliila. Kayoon. Waa'ee keetiif hidhame. Madaatti bu'amaa hiraadhaani. Ofirratti innisu waaqayyoon moo hidhaani. Sii xumurameera taliila. Sii xumurameera hidhaani. Hidhame erga keessan ol kaasaa yaa waaqayyo hidhame. Dhaqnee gaaffii sana bira hidhaani. Ela xumurameera taliila. Haala baranaa sakaataa labade. Waaqayyo hin farada. Waaqayyo nama miilla ameen ameen ameen. Waaqayyo nama miilla haaraa ittiin qabaan. Mee ameen. Mee ameen. Wanta miidhamaa jiru sana bira sii ga'eera waaqayyo. Sii dhaqeera waaqayyo. Waaqayyoon mee baajatan barbaadu. Waaqayyo mee tiraanspoortiin barbaadu. Pileeniin barbaadu. Milli waaqayyo dhaqeera lafa kanarra dhaabatte waaqayyo dhugaa baata. Guyyaa irraa qabattaa lafa kanarra dhaabatte ati misikirinnatiif dhaabatta. Fuula waaqayyo dhaabattee laasa gaafa waaqayyo dubbate. Ilaasa dhimma sanarratti seexanni murteessinaa waaqayyo harkaa naa baase. Nama kakoo qabu galaana. Raasee madabarsa nyaatee nan bifatu. Haalli keessa jirru yoo fakkaate qiixanuu yaadame hinafuun ga'ama. Hinafuun ga'ama. Hinafuun ga'ama. Hallelujah. Ga'ameera siif. Waaqayyo sii qopheesseera. Naa qophaa'eera. Namoota baay'eetu tajaajilamaa. Namoota baay'ee hiikee gadi dhiisaa. Namoota hallelujah. Hallelujah. Ergamaa waaqayyo billa adda baate mawus gubaa'ee kana keessa gabada miila namaatti qat godhee kutaa jiruun argaa jira. Waaqayyo saba koo kanaaf ariinaan ka'ee naan jedhaa jira. Waa'ee saba koo kanaaf waan haaraan qopheessaa jira waaqayyo. Baatota yoo ta'e qabadhu, bultoo yoo ta'e qabadhu, dhala yoo ta'e qabadhu,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Si qophaa'eera. Kanaafu Yesus gaafa ilaalu nama isaa dubbatu, nama saba kanaaf dubbatu, nama saba kana utubu tajaajilu waan hin arganneef maal gochuu jalqabee gaafachuu fi jalqabe. Gaafa gaafatuun argatee fi jara kanaaf nama biraa argateera Yesus. Nama biraa maaltu argame waan birriin meetii meeqaan dhibba tokko yoo binne yoo dinga argate. Sini galeera afuura abdii kutannaatu keessatti dhaga'ame. Waan isaan jedhan immoo maal gochuuf Yesus jedha hubachuufi. Mee ameen. Mee ameen. Gaafattee nama biraa waa dhabde ayyamsiifachuuf taatee dadhabde Yesus waa taazzabsiisee sii dubbachiisa. Ameen. Taazzabamee sii dubbataala. Ameen. Warri waan tokko hin jiru jedhanii maal gochuuf dhiyaatan? Furraa harca'ee funaanuuf dhiyaatan. Ameen. Mee ameen. Ameen. Isa sirraa hafe sassaabuuf dhiyaatu. Ameen. Nama galeefitti lallabama. Ameen. Mee ameen. Ameen. Isa sirraa hafe dinqifataa sassaabuuf dhiyaatu. Ameen. Ameen. Ya nama Waaqayyo. Ameen. Ya qaxalee nama Waaqayyo. Ameen. Waan tokko akka faajjiitti fuutee baataarra. Ameen. Mee ameen. Ameen. Mee ameen. Ameen. Namatu dubbataa jira miti lafa kanarra. Yesuustu haasa'aa jira. Ameen. Ilaame isa haqxeetu sassaabe. Bu'ichi dhumatu sassaabe. Oromoo waan jiru jedhamtu sassaabe. Isa haqxee dhaame. Raafaa koo dhaame. Raafaa kee. Ameen. Mesoobii meeqatu sassaabame keessa? Kuudhaa Raafaa dhaga. Ameen. Mee ameen. Ameen. Raafaa. Ameen. Kiristoosiin isaa garuu namaan galu. Ameen. Isumaaf galu. Ameen. Akkaataan isaa namaaf galu waa'ee keef barate. Ameen. Ameen. Siisee malaalchisee. Ameen. Ajaa'ibsiifatu baa dinqii darbee. Maali dinqii darbee? Ameen. Dinqiitu Yesuus isa dinqii ta'etu odeeffama barana. Ameen. Si olchee, si gargaaree, si dubbatee, si faradee, ol si kaasee, hin lallabama baran. Ameen. Ameen. Mee ameen. Ameen. Mee ameen. Ameen. Dubbatee. Ameen. Qeessi ji'a namantaa sagantaa rooba irratti Waaqayyo waan isintu dubbatu tokko yaadattu waldaa kanatti akka jedhan sin kabaja. Ameen. Amen. Ya solee guutummaan sin kabaja na sodaatame. Ameen. Itti guddatana irraa waliin guddatame. Ameen. Waaqayyoon kabajamne. Kabajamne. Sodaatamne. Sodaatamne. Waaqayyootu dubbate. Ameen. Waa'ee koo edhaame keessa. Waa'ee koo. Isatu dubbateera. Isatu dubbate. Kanaafuu nan gashuudha. Kanaafuu nan gashu. Ameen. Ameen. Naman gashu ameen. Ameen. Waa'ee koo edhaamtu. Waa'ee koo. Isatu dubbateera. Isatu dubbate. Kanaafuu naman gashuudha. Waan murteessu waan hojjedhu qaba gaafa jedhu Kiristoosiin isaan Waaqayyoof malee namaan galu. Abjuu si godhaa, abjuu mana kee godhaa, abjuu seenaa kee godhaa. Ameen. Sababiin isaa Waaqayyootu waa'ee kee dubbata. Ameen. Anaaf jedhame, anaaf jedha, anaaf jedha. Waaqayyootu dubbateera. Waaqayyo siifa dubbatu akka jedhu. Akkuma jedhetti wal caalaa keerra haa dhufu Yesuus. Akkuma jedhetti sasiif ilaalerra haa dhufu Yesuus. Eeyyee namaan galu bakka maal nu gashe waa'ee keenya numtu waa'ee keenya hin beeknu beektu waa'ee suma beeka bakka si beeka hin namni dhiire suma beeka waa'ee koo gaafa jettanii beektu isti warri waa'ee koo si beeka jettani keessan sumatti kaasa si beeka jedhani sa dubbataa jirtu kanaas si beeka jedhani akka tasaa naa ta'e hin jedhinaa dubbatee naa ta'e dhaagana booddee waatu ta'a. Waaqayyo matu waldaa masaa keessatti natti dubbate tiksiidhaan sagaleedhaanidha. Nama iyyuu
qain leena hin barbaachisu namni qoodas keessaan qabu. Hin qabnu keessa waan tokko iyyuu dubbannaan dubbanna mana. Mee ameen. Naanis na tajaajila gara fayyadaa jira. Mee ameen. Hin dhufee hin budduffannaa hin dhunnaa dheebuu baana. Olii wal duukaa nuu baname. Ni baname kun immoo yaansaa mana keenya keessa safara keenya keessa galaa jiru. Laficha qotaa bokkaan hin jiru duumessi waan tokko iyyuu nagartan garuu lafichi maaliin boollitti maaliin guutaa? Bishaaniin guutaa. Mee ameen. Jarri lafa qotuu duwwaadha waaqayyo maal gochuu duwwaadha? Isa dubbate lafa jiru ajajeetti fida. Gaa'ii bokkaatu roobeedha taksiisana keessatti. Bokkaan hin roobne eessaa dhufeedha? Biyya biraa keessaa naanneeffatee dhufeedha. Biyyesuus iddoo ati sagaleen sitti dubbatame si barbaachaa dhufe. Ajajamee haa dhufu maqaa Yesuus. Bokkaan hin roobne wanti ta'e hin jiru garuu wanti ta'e ta'eera. Eessa biyya biraatiin bishaan irraan gadee yaa'utu lakki ani iddoo ajajameen deemaa jira. Boolla wayitu qotamee na eegaa jira anatti naqaa jira. Akaafaa fudhatanii dhaqanii gaddabanii hin jiru. Sagaleetu ajajaan bishaan gadi yaa'u jallisee. Biyyesuus mana keettaa jallatu. Eebbi waaqarraa eebbi lafarraa sagalechaa mana keettaa jallatu. Raadiyaa seekaa toorraa laama. Fayyinni nagaan eebbi inni mul'ataan inni dhokataan maqaa Yesuusin sagalichaaf ajajamee mana keettaa jallatu. Addii fakkaanna gaafa dhaabbannu gaafa kadhannu gaafa nutti raajamu qalbii miti leenci Yihuudaa hin barooda barana waa'ee kenna. Hin dhageessisa sagalee. Anamma keenan ciniinsifadha akka dubartii deessu nan aada sagalee koo nan dhageessisa. Waa'ee saba koof inni jedhe waaqayyo mana keerraa sagalee dhageessisa. Waaqayyo sagalee dhageessisa. Waan dhalata gaafas mul'ata dhalata gaafas dibata dhalata gaafas galata dhalata gaafas hin aadaa hin dhageessifata Yesuus. Natti qabate biyyesuusin sittaa qabate. Addabduuma kanatti qabate maqaa Yesuusin sittaa qabatu. Miira socho'u miti miira Yesuus. Ameen. Mee ameen. Mee ameen. Ajajameera. Qophaa'eera. Kan warratti kadhanna. Hin ga'a.